Oduu ammee Paakistaan keessatti guyyaa arrantanaa balaa lolaa mudateen namoonni 30 du'uun gabaafame lolaa kanaan. Kanatti aansuudhaan chaayinaa keessattis dhiyeenya kana baluma lolaa mudateen namoonni hedduun du'uu fi namoonni 100,000 tilmaaman ammoo qeerraa buqqaafamuu fi yeroo magaalaan guutuun lolaa abichaa taate suuraan agarsiisan viidiyoo ragaadhaan isiniifis maxxansineeti jirra. Biyyoonni Eeshiyaa kun baay'inaan keessattuu biyyoonni jiddugalaa balaa lolaatu mudachaa jira zamana kana. Faallaa sanii immoo Afrikaa keessatti rakkoo dheebuutii fi bishaan dhabuun namni waan dhuguu dhabuu fi midhaan islaa facaafatan illee bishaan dhabuudhaan biqiluu dhabanii goggogaa jirantutu himamaa gabaafamaa jira. Yeroo baha jiddugalli balaa lolaatiin nyaadhamaa jirutti ammoo Afrikaan baha rakkoo bishaan dhabuutiin dheebuudhaan goggogaa jiran. Kun rakkina gahaa jireenya addunyaa kan qilleensa rakkoo addunyaatiin zamana kana faalamte keessattuu addunyaa zamana kana baay'inaan biyyoota adda addaa keessatti argamtudha. Kanaafuu warra balaa lolaatiin nyaadhamaa jiruus lolaa irraa dhaabuu karaa Afrikaa kana immoo rakkoo lolaa sanuu bishaan san dhabuutiin dheebuu namaa fi midhaan mudateen rakkachaa goggogaa jirantutu jira. Kanaafis rabbi haa roobu janna namuu du'aatti jabaadha. Kanatti aansuudhaan masgida Alaqsaa guyyaa arrantanaa oduu gammachiisa. Jira Muharram jechuudha bara haaraa kuma takkaa fi 447ffaa masgida Alaqsaatti gabroota raaman hedduun itti salaatanii jiran torbaanota dabran keessa gaa qaama nageenya Israa'eelotaatiin qaamolee Israa'eelotaatiin cufamee ture guutumatti masginni arramoo banamee namoonni itti salaatee jira. Kunis oduu gammachiisaadha. Kanatti aansuudhaan biitii jechuudha duugaa shanyii namarra raawwachuudhaan beekamtuu warri farra ilma namaa ta'e Israa'el Gaazaa keessatti guyyaa arrantanaa saleela raawwattee jirti. Iddoo kaleessa waraanni isaanii Gaazaa keessatti ijoolleen qeerroon Gaazaa namoota 7 irraa ajjeeftee irratti meeshaa waraana buufatanii achumaa qubatanii jiran kaambii ijaarrachuu jiran. Kanatti aansuudhaan ammaas guyyaa arrantanaa Israa'eloonni Lebnaan jechuudha rukutaniiti jiran akka malee rukutanii jiranii. Jarri kun nagaya hin fedhanii biyyoota baajiddugalaa kana weeraruudha. Kanatti aansuudhaan xayyaarri Ameerikaa guddichi biittuu kan Ameerikaa malee nam tokko hin qabne xayyaarota san keessaa xayyaarota kan haleellaa iddoo nukuleera Iraan irratti jechuudha yeroo haleelan san hirmaate keessaa tokko akkuma karaa Ameerikaa deebi'etti ol ka'uu dadhabuudhaan achumatti hafee jagabaasan ba'aa jiru. Ammoo amna dheeraa waan dhufeef garaa dhukkubeensa ogeeyyii fayyaatti barbaadanii duraanuu waggaa 15 iddoo nukuleeraa san dho'uudhaaf tolchanii jala garaan dhukkubee jira garaan yaase kaanis yaasuuf ta'a. Kanatti aansuudhaan Tiraambii iddoon nukuleera Iraan rukutamtee jirti kan fordoosanii ammoo sakatta'uun barbaachisaadha jechuudhaan ammallee mormaa jira kan addunyaan guutuu fi yeroo jechuudha misaa'iloonni xayyaara biituu irratti fe'amee rukutu iddoo duwwaa kaameraa waraabamaa jirutti duwwaa agarsiisutti lakki jechuudhaan mormaa jira. Waan nama ajaa'ibisaa keessaa. Kanammoo waan fudhatama hin qabne osoo jaluma jeessi irruma deebiirra yaada. Kanatti aansuudhaan ammaas ministeerri dhimma alaa Iraan marii yookaan wal harkaa torbaanota kana kan Ameerikaan Iraan wajjin wal agartii haasani taasiftee jechuudhaan qabattee akka jechuudha hiyyamamuun tahin akka qophaa'uun tahin dubbataniiti jiran torbaan kanaaf nuti qophaa'uu miti jechuudhaan himanii jiran. Kanarratti gaa Tiraambii waan deebisuus jala buunee kan isin hordofne isin gabaafnu ta'a maaltu as deema maasiis wantiidha. Itti aansuudhaan ammoo lola kana dhaabsisuudhaaf Ameerikaan akka doolaara biliyeena 30 ol Iraaniif yaani ramaddeetu himamaa jechuudha. Kufaatii Israa'el waan jibbeef Israa'el guyyaa 10 keessatti hangas taga barbadoote irraa kan ka'e naasuu Iraan as keessaa baduu jechuudha akka hin qabne naasuu san irraa kan ka'e isii hambisuudhaaf kufaatii isii dandamuudhaaf doolaara biliyeena 30 ol Iraaniif ramadee Iraaniif ammaas qoqqobbiidhaas ni kaafne jechuudhaan kan jechuudha lola kana dhaabse ta'uutu gabaafamaa jira. Gaafa jabaattee akkanatti siif godhatanii jechuudha. Kanatti aansuudhaan ministeera dhimma alaa Iraan yeroo guyyaa kurnan gaalollee akka malee biyyoota addunyaa guutuu yaachisa keessattuu kan biyyoota giddugalaa kana akka malee halkanii guyyaa ciisa dhoorkee itti gaggeeffamaa jiru keessatti walgahii garaagaraa irratti hirmaatee jira. Walgahii dargaggoota Islaamaa kan Istaanbulii gaggeeffamee fi kan gama wannaa imaluudhaan iddoota hedduu dhaqee Raashiyaa akkamitti as keessa dabartee daandiin qilleensaatis cufaadha jechuudhaan gaazexeessaan Afgaafii wajjin taasise keessatti an konkolaatumaan hin deemee lola kana keessa jechuudhaan dubbate. Ilaal gartee cichoomina biyya ifiitiif qabsaa'uun ibidda hidhattees ta'ee ibidda keessa sochootee ta'uu gartee miti.
lubbuu tante kannitee deemudha dhugumatti gootota Iraan kana keessa waan na dinqisiise miilaa fi makiinaan keessa dabree walgahii kana hundarratti hirmaadhee jee jechuudha deebisee jira waa itti aansuudhaan gaazexeessituu cimtuu jechuudha yeroo haleellaan iddoo televiziyoona mootummaa guddicha jechuudha tamsaasa kallattiin dabru jiru raawwatan irrattis beekamtii mootummaan biyyattii kanneen jira isinis cichoominaan yeroo san irratti deebitee eertee lubbuu isii aarsaa yeroo dhibbaa waliin godhatte tamsaasa kallattii itti fuftee jechuudha akkana namni dhiiraa fi dhalaan qabu biyya ifiitiif dhaabbachuun cichoominaan gartee miti lubbuu fi wareeguun lubbuu wareedee lubbuun dabruu qofaa miti dabruudhaaf kallattiin fedhe dhufuus niin dabraa haa dabartu jechuudha akka saba keetti dhaabbachuun waan hedduu nama dinqisiisaati jechuudha. Mee jiddumaan gaa subscribe godhaa haasa namoonni haaranii magaaraa jechuudha chaanala kana dhuftan oduu dhaggeeffachaa jirtan mallattuun gurratti na tuqaadhaati tarma takka tuqa sanboota olii oduun guyyaa liinkii tuqaa isin jechaan oolu jechuudha kallattumaan isin bira geessi. Kanatti aansuudhaan guyyaa har'aan tana Raashiyaa keessatti makiinaan takka iddoo konkolaataan jechuudha iddoo gaazaa irraa waraabatan itti osoo bobaa waraabbachaa jirtu ibiddichuma keessaan ol bilbilee namticha gaazaa naqaa jirullee baareesse waan raajii ta'e jechuudha fiidiyoodha yeroo maxxanfamaa jiru ragaa hedduun jechuudha akkuma beekamu gara feesbuukaatiin sirriitti na hordofuu dandeessan feesbuuka Jamaal Oromoo jettaniiti filoorsii jechuun 220 ol qaba achiin maqaa kiyyaamana malee jechuudha daldalaa hedduu jira sanfirraa eegaa isin jecha ragaan isin maxxansa jechuudha waan fiduan takka soba tokko yoon dubbadhe soba san ol beetiin dafee haqee dhiifama gaafadha takka jechuudha yoon dogoggoree jechuudha dogoggora sobaa jechuudha kanaaf dhugaa qofaan isin maxxansa akkuma jechuudha hordofaa jirtan hordoftoonni guutuun ni beektanii durarraa qabe hanga ammattee jechuudha yaada kiyyaas itti dabalu ati waan dhugaa qofarra dhaabbadheeti waan dhugaa jiru qofa isin gabaasaa jira. Kanatti aansuudhaan biyya teenya keessattuu kutaalee sadii naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa Tigiraa keessatti rakkoo konkolaattonni guutuun bobaa dhabuutiin daandii irratti lukaasa kaalamanii dhaabbachaa jiran yeroo dhaabbachaa jiranitti suuraan yookaan fiidiyoodhaanis agarsiisaa oolan kanammoo rakkina bobaa irraa boba'aan dhabamurraa jechuudha. Yeroo baay'ee deddeebiidhaan konkolaataa elektiriikii jechuudha kan galchuudhaaf dirqaman maali jennaan rakkina qaala'insa bobaatii fi bobaan dhabamurraayi. Bobaan dhabamurraayi kun hundi ta'ee namoonni keenya baay'een duraanuu konkolaattonni erga keessattuu biyya teenya keessatti galee keessattuu naannoo magaalaa gurguddoo takkitti akka Finfinnee fi magaalaa takka malee hin ta'in baadiyyaan duraanuu geejjibtoonni isaanii wanni isaan geejjibaniini harrumaa fi waan jechuudha beeladoota biraa kana dhiyeenya immoo ba'an hedduu gabrummaa irraa buute jechuudhaan nurraa buute jechuudhaan alhamdulillah jechaa turanii kanumaa ummaan tana rakkoon garagaraatti deebi'aa jirti kanatti aansuudhaan rakkoo jechuudha hedduu biyya teenya keessatti amma keessattuu ballachaa jira qaala'insa jireenyaa waan faallaasanii immoo qaala'insa jireenyaa Afrikaa keessatti hedduu baay'inaan addunyaatti osuma dabalee jiru Afrikaa keessatti akka malee jechuudha ulfaataa ta'ee dhufee jira Keeniyaa keessatti rakkoo qaala'insa jireenya irraa kan ka'e yeroo dabree mootummaa Keeniyaa kopheedhaan rukutamee jira dhiyeenya kana immoo mormiin irra gaggeeffamee mormii irratti jechuudha qaamni nageenya kabachiisuu fi warreen hiriira bayan kana jechuudha hiriira kana harkaa bittinneessuudhaaf yeroo gabbaanetti ijoolleen irra kumaandoodhaa wanumaa waraanuma san irraahu waraanumaa bittinneessuu eegalte akkanatti jechuudha rakkoo jireenyaa dafee qaala'insa jireenyaa gabbisuu qaba akkasuma karaa jechuudha Aljeeriyaatii fi kanneen Afrikaa biyyoota hedduu keessatti qaala'insa jireenya irraa kan ka'e rakkoo mormii dhalattirraa hanga ibidda waraanni jechuudha hawaasa irratti dargaggoota warra qaala'insa jireenyaa kana nurraa hir'isee jechuudha hirree bahan irratti agaammi taasisaa jiranillee jira jechuudha kanaaf qaala'insa jireenyaa hedduu Afrikaa keessatti baay'achaa jira kanaas rabbi nagaa haa godhu isin jenna itti aansuudhaan Itiyoonis Eltiraa himattee Eltiraanis Itiyoo himattee biyyoonni kun erga walitti gaarrifachuu eegale turee jira diinummaan isaaniitis baay'attee erga walii kanii amma immoo mana murtii waliin dhaabbachaa jiran wallee amartiitiin haa deebisii siin deebisuu irratti wal mormaa jiran fakkaatee gama lachuuti wal himachaa jiran himata gama lamaa irraa manni murtii idil addunyaatiif seerri addunyaa kam akka dhageeffatu kan jala buunee hordofnes ni gabaabnu ta'a. Kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduu irraa qaban kana fakkaata kan biraatiin angolo deemutti kan isiniif dhiyeessu oduu ammeeti oduulee guyyaa guyyaan oduu haaree tan dhugaa tan ragaa wajjin jechuudha ragaa fiidiyoodhaan yoo argachuu feetan feesbuuk yaalaan argattanii galgala moo sagaleedhaan irratti isinii seena waan ta'eef akkasitti sabskiraayib godhaan nutti dabalamaa maatii keenya ta'a. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.